Rakkoo balaa tiraafikaatiin miidhaa namaa fi qabeenyaan ragaa jiru hir'isuuf dambii to'annoo tiraafikaa daandii irratti fooyya'insa akka taasifamu himame. Ragaan Koomishinii Poolisii Federaalaa irraa argame akka mul'isutti bara baajataa 2015tti ji'oota 6 keessatti sadarkaa biyyaatti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun lammiilee 1872 yoo darbu namoota 2888 irra balaa cimaan 2296 irraa immoo balaa salphaan gaheera. Akkasuma qabeenyi birrii biiliyoona 1 sababa balaa mudateetiin manca'eera. Hojii gaggeessituu taantuun tajaajila fandii nageenya daandii aadde Fatiyaa Daadikaabaa rakkoo balaa tiraafikaatiin mudatu harka 34.4 irraa gara harka 10tti hir'isuuf fooyya'insi garaagaraa taasifamaa jiraachuu dubbatan. በሀገር ደረጃ ወጥ የሆነ አፈጻጸም የለውም። sadarkaa biyyaatti raawwiin wal fakkaataa hin jiru. Seeronni tokko tokko akkaataama sadarkaa badii isaaniin adabbiin gargar ta'uu dhabuutu mul'ata. Kanaafuu seerri ba'u labsii 395 labsii 208 fooyyessuuf ba'e. Seerota kanneen lamaan wal bira qabuun murtoo seeraa kennuun poolisii tiraafikaaf rakkisaadha. Kanaafuu seera barsiisuu danda'u cimaa ta'e hawaasa kan tajaajilu baasuuf hojjetamaa jira. Fooyya'insi taasifamus ariitii konkolaataa, kaffaltii adabbii, safartoommaa alkoolii afura namaa keessatti argamuu fi itti fayyadama teeknooloojiitiin wal qabatee adabbiin balaa du'aa fi qaamarra gahuu irratti ta'uu eeran. የትኞቹ ችግሮች ናቸው ለትራፊክ አደጋ የሚያጋልጡት? kan galtee olitti qabaa jirru rakkoolee kamtuu balaa tiraafikaaf saaxiluu danda'a kan jedhu dhimmoota kanneen irratti adabbiin akkamii fudhatamu kan jedhus akkasuma. Tajaajila fandii nageenya daandiitti hojii raawwachiisaan tajaajila seeraa obbo Zariin Pheexroos balaan tiraafikaa qaama miidhamu sanarra darbee maatii fi biyya gaaga'uu kan danda'u waan ta'eef seerri hordoffii fi to'annoo cimoo qabaa himan. ከባድ አካል ጉዳት ያደረሰ እስከ 6 ወር ነው የሚታሰበው። namni rakkoo qaamaa cimaa geessise hanga ji'a 6 adabama. Namni miidhaa du'aa dhaqqabsiise ammoo hanga waggaa tokkooti. Kun fooyya'uu qaba. Namoonni waltajjicha irratti hirmaatanis hordoffii fi to'annoo tiraafikaatiin wal qabate hanqinaaleen baay'een jiraachuu himanii dambiin hordoffii tiraafika daandii fooyya'uun barbaachisaa ta'uusaa eeran. Karaa ispiidii yoo deemte, karaa beeltii yoo deemte waan baay'eedhaanii seera kana irratti xinnoo rakkinni tokko tokko tureera. Na ogeessoti amma jiranii waan kana hojiirra oolchuudhaa fi aksidentii kana immoo akka inni gadi bu'u sochii isaan gochaa jiranii dhugaa baay'ee deeggaramuutu irra jira. Namoonnis akka miidhamne hojiinis akka miidhamneef seerri seera qabeessaan kabajamuu waan qabuuf fooyya'uu qaba inni jedhu amansiisaadha. Waltajjii guyyoota 3 ta'amu kanarratti hordoffii nageenya konkolaataa, qabattoo teessoo konkolaataa, dogdoqqee, biskileettii fi daangaa saffisaa yookaan ariitii fi kanneen biroo irratti kan mari'atamu ta'uu ragaan argame ni mul'isa.